jaallatamu bagammadan bagamannes ninjacha kun waraana bilisummaa oromoo zoonii kibbaa cibra soddomboro sadasa diddame furbara malamaaf diddami tokko marsa bilisummaa yookaan marsa malagara finfinneetti jedhu baga wajjin gammanne baga gammadan ninjacha ogeessota raadiyoo irratti biyyoolessa oromiyaa keessa kan eebbarratti argame si waliin tur anjaal nadi oromoo hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana tura. Lati salamali naga urumo tene naga ura bula doga langa faman nambula manda ida baraba urumo tene bilisum ikayo humna ibide bahayo tawrma ta bultuma tawfulti tahayo ayye mangote na amine mudageza ura bula doga na jannani amine mudageza ibidi naga bahayo milki gabachu gabrna tumramtu bilisummaa ayye sagantaan keenna kumree fujenne wal dura duubaan itti fayyannee jirra tokko lama sadii jennettiin sagantaa keenyatti seenu dirwaan taatee fi hanga xumura sagantaa keenyaatti obsaanatti waliin turtan ta'a. Dhaggeeffattootaaf daawwattoota raadiyoo irratti biyyoolessa oromiyaa jaallatamu qophiilee keenya guyyaa irraatiif qopheeffanne wal duraa duubaan isiniif dhiyeessina hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Suuraanii sanyii alaabaa baatuutu Nufi gaggeeffama sirna alaabaa baasuu kan nu dhiyeessu alagaa zoonii kibbaa cibraa soddomboro kan ta'e jaalli kan gurraachaatiin sanyii alaabaa baasuuf nu dhiyaata. Amileeni asitti nismaka jaalli kan gurraacha jaalli kan alagaa zoonii kibbaa cibraa soddomboro jaalli kan gurraacha amileen asitti nismachuudhaan sirna alaabaa baasuu akan rufi ormatisan amne misrada gani ganguracha ada ugo gurut batimra sobboro gani ganguracha amne jalatona rahla dina Nuga Oromo baga barjalaanni yaatanii wanda sirtanii argeettan baga guyyaa adda taa guyyaa addaa ammadee iddoo kanatti humna akka jajjabe jedhan kanamatti eebbifachuu jiru baga waliin deemne baga waliin gammanne daddammeddan isiniin jirtu. Akkasumas qondaalonni waraana bilisummaa oromoo kan singarta gargaraa fi asitti malaan keessumoonni keenya cibraa oda adoolaatii fi cibraa lagdambi irraa asitti malan jaalala barsalamniiti jaalala qomsa gootu asitti hirmaatanii waan jiraniif kanaafuu bagna gaanduftanii isaniin jedha kunaanu gammannee iddoo kanatti waliin argamne akkasumas eeggantoonni sadarkaa gargara iddoolee gargara irraa imalaniitiin jiran miseensonni waraana bilisummaa oromoo akkasumas sabbootonni oromoo akkasumas maatii wareegamtootas maatiin qabsaa'otas deeggartootas tumsitoota qabsatana baggammaddan bagoomni nagayyarre baguyyaan jifannoota wajjin geenne baga xeyyir qabsatana dhaggeeffattootaaf daawwattoota raadiyoo irratti biyyoolessa oromiyaa jaallatamu kan haasaa sagantaa eebbaa kana ilaalchisee haasaa mi'aaf jaallatamaa godhaa jiru diban gurraachaa jaallatamaa keenya hamileen nu simadha. Datti barbaada galateera injifannoon kanaaf oromooti baggammadda bagoomni gammallee hamilee agam jannatti natti dhagahama hawaasni eeggama sitti argamu.
dhaggeeffattoota daawwattoota raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa jaallatamoo kun kadhaataa jirtan eebbifamtoota waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa cibra soddonbooro marsa bilisummaa marsa mala gifraa Finfinnee jedhu marsa bilisummaa baga gammaddan isiniin jechaa kan taataa jirtan eebbifamtoota waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa cibra soddonbooro dhaggeeffattoota raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa jaallatamoo baga gammaddan isiniin jedhu bagooliin nu gammaddan. Kan daawwattaa jirtan kunni eebbifamtoota Oromoo zoonii kibbaa cibraa soddonbooroo marsaa bilisummaa. Gabuma ammallee ergeebiin gabum badhaasoonii guyyaarraa sadaasaa 24/2021 guyyaa eebbi jajjabee Oromoo zoonii kibbaa cibraa soddonbooroo marsi bilisummaa kanaan isiniin ga'e nuun ga'e. Waan tiraaf gammachuu waan diinaa fi maateef naasuu eebbifamtoota humna addaa cibraa soddonbooroo marsaa bilisummaa yookaan marsaa 11ffaa bagittiin isin ga'ee jaalattootaa fi deeggartoonni qabsoo bilisummaa Oromoo hundinuyyuu baggammaan. Akkuma durattuu san beeksifne sirna alaabaa baasuu kan nu gaggeessu ajaja Wabo zoonii kibbaa cibraa soddonbooroo kan ta'e jaalliiban gurraacha sirna alaabaa baasuu nu gaggeessuudhaaf asitti argamee jira. Kanaafiyyuu sirna alaabaa baasuu sagantaan jalqabuuf waan taateef walumaan hordofu. Dhaggeeffattootaaf daawwattoota raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa jaallatamu kun sirna alaabaa ABO kan ittiin baasan yoo ta'u liibaan gurraachaa kan nu baasu ta'a hamileen nu simaddaa nuuf daawwadhaa'in. Ayo, mau coba. Baru alama farfuf. Tuh. Ya. Sad. Bane garumara bana
isaanii kennan jecha kennan kanaaf fayyadamuu taasisu. warraatti warraatti warroota isaaniitti qabamanii